Meeta namni viidiyoo sana dhaga'een illee hin jiru yoo asirratti yoo isin dhageessa warri dhaga'ee yoo jiraatan taate achi booda yaadatti aanu kanannaa viidiyoo sana wajji dhaggeeffadhaa. Komishiniin Turizimii Oromiyaa dhaabbata tajaajila lammummaa Kuraa Galaan waliin waliigaltee hojii waggaa 5 turuu mallatteessiraa galii girmaa gabaasa dabalataa qabdi. Komishiniin Turizimii Oromiyaa dhaabbata tola ooltummaa Kuraa Galaan waliin atooma hojii mallatteesse. Atoomni hojii mallatteeffame haroo carcar misoomsuu dabalatee hojii hiikoo turizimii godina Harargee lixaatti hojjetamu misoomsuuf kan kaayyeffate yoo ta'u waliigalteen kun waggaa 5f kan turudha. Waliigaltee kanas komishinara itti aanaa fi itti gaafatamaa damee hiikoo turizimii Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Daawud Muummee fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata tola ooltummaa Kuraa Galaan misoomsuuf hojjechaa jiraachuu komishinara itti aanaa fi itti gaafatamaan damee hiikoo turizimii Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Daawud Muummee himan. Inisheetivii misooma paarkotaa fi hiikoo turizimii labsameen boodas godinaalee Oromiyaa 15 keessatti lafa hektaara 100,000 fi 18,000 misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Iddoowwan hiikoo turizimii 18 godinaalee Oromiyaa 15 aanaa 25 ganda 65 bal'ina lafaa hektaara 100,000 fi 18,000 ta'u komishiniin turizimii Oromiyaa manneen hojii birootii fi qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin akka misoomsu akka beeksisu bu'uuraalee misoomaa akka babal'isuu fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti carraa hojii uumuu irratti akka hojjetu. Waliigalteen dhaabbata tola ooltummaa Kuraa Galaan waliin mallattaa'e hiikoo turizimii haroo carcar misoomsuu keessatti gahee olaanaa qabaa jiran. Hiikoo turizimii haroo carcar irratti jalqabnaa sanirraa kaanee ruutii eessan ruutii kana hin godha bal'atee iskooppiin isaati turtii waggaa 5 keessatti waliigaltee kana kan waliin mallatteessine turtii waggaa 5 qaba tiim ispiriitiidhaan hawaasa hirmaachifnee galmaan gahuudhaaf ni hojjennaa kanatti aansinee immoo amma karoora waliin qopheeffannaa jecha. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata tola ooltummaa Kuraa Galaan Dr. Toofiq Abdallaa dhaabbanni tola oolaa kun hojii namoomaa kunuunsa qabeenya uumamaa fayyaa barnootaa fi ga'umsa dubartootaa cimsuu irratti hirmaachuun hojjechaa jiraachuu dubbatan. Godinaaleen Harargee haala teessuma lafaa qabanii fi kunuunsa qabeenya biyyoo fi bishaaniin hojii fakkeenyummaa qabu godinichatti hojjetamaa jiru kan muuxannoon irraa qooddatamuu jiran. Dhaabbanni isaanis godina Harargee lixaatti hiikoo turizimii haroo carcar misoomsuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun dinagdee biyyaatiif oolchuuf kan hojjetu ta'uu himan. Hojiilee hiikoo turizimii wajjin wal qabatan kanneen waliin bahin barbaannee hojjennee waliin ol baafnee bu'aa turizimiitiif oolchinee guddina biyyattii hedduu gahuu dandeenyu hunda gahuudhaaf tattaaffannu ta'a jechuudha. Egaa dhageessanii jirtanii wallaahi hedduu waan nama gammachiisaati. Ani asirratti wanni itti dabalu jiru. Wanni itti dabalu jiru dhugaa dubbachuudhaaf hedduu galatoomaa jaarmaa jabaa ka godhu hogganaadha. Jaarmeenyi tokko jabaatuun hojii boonsaa hojjetu isaa wanni isa godhu hogganaa jabaa yoo hin qabaatin hoggansa jabaa yoo hin qabaatin kar tokkollee bakka dhaquu hin qabu jechuudha. Jaarmaanni jabaa hoggansi jabaan hojii boonsaa hojjeta jechuudha. Kanaaf dhugumatti warra barate warri jaarmaa Kuraa Galaan hundeessu kuni warra ismaartii warra sammuun isaanii jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti barumsaan guutamte jechuudha. Warra barate jedha kun warra barate hojii sabaa yoo hojjette yoo barumsa gahaan qabaanne hojii sabaa amaanaa sabaa ifirratti fuudhin. Maaliif galmaan hin geessu nama dadhabaa yoo taate hojii guddoo fuutee amaanaa fuutee hin deeminin yoo barumsa gahaa itti qabaatte malee. Kanaaf hooggantoonni Kuraa Galaan dhugatti kana caalaa haroo carcar dhiisi godina carcar guutuu akka isin hawwata turizimii gootan akka isin waan haala addaa kanaan wantoota garaagaraa irratti hojjetan abdii isinirraa qabna jechuudha. Hawaasni abdii isinirratti gatee jira amaanaa sabaa fuutanii jirtanii gara fuulduraa deema isin jala deemna nutis nu hoggana isiniif hogganamna fuuldurri keessan ifa gufuun isin dura hin dhaabbatin isin jechuu barbaada. Kana gaa asumarratti yoo dhaabne gaariidha sagantaa keenya asumarratti goolamna haga sagantaa biraatti walitti deemnutti nagaa rabbii keessanaa jiraadha guyyaa gaarii qabaadha.